Ashamar kafuunee jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isiniin jedha. Ramadaan Kariim jennee jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota obboleeyyan koo amantii islaamaa hordoftanii ayyaana kabajamaa kanaan yookiin ji'a kabajamaa kanaan baga ittiin si ga'e. Ramadaanni kan milkii kan gammachuu kan wanni yaaddan hundi itti isiniif guutu isiniif haa ta'u nuuf haa ta'u isiniin jedha. Egaa hordoftoonni amantii kiristaanas baga ayyaana keessanii isin ga'e, isinis ayyaana kana jaalalaan kabajaan akka waliin dabarsitanii fi ayyaana milkii isinii ta'u hawwii kooti. Guyyaa har'aa ammoo waan barnoota ta'uu qabadhee isin dhiyaadhee jira. Egaa jiini keessa jirrus ji'a waan gaggaarii walitti himanii, ji'a dubbiin dubbattus waan keerii yookiin gaarii qabdu ta'uu qabdi. Egaa ji'a kana keessatti namni amantii islaamaa hordofu tokko nyaataaf dhugaatii qofaa osoo hin taane haasawaa isaas sirriitti of eeggannoodhaan taasisuu akka qabu quraannis hadiisnis nutti hima jechuudha. Akkanuma bu'uura godhachuudhaan waan barnoota ta'u keessaayyuu waan gaa'elaa jaartiif jaarsaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Akkanumatti osoo hin taane yookiin sammuu koorraa isinitti himu osoo hin taane waan dubbisee fi waan ulamoonni irratti wal galanii kitaaba adda addaa irratti maxxansan irraa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Hanga xumuratti na hordofaa isiniin jedha. Egaa kitaabni wabii godhadhee waa'ee kana isinitti himuuf dhufe mata dureen isaa gaa'ela islaamaa jedha. Qopheessaan kitaaba kana Abdurrahman bin Abd al-Khaliq jedhama. Hanga akaakayyuu isaatti Ali Yusuf jedhama. Egaa nama maqaa kanarra hubattan namni kun kallattiimaan kitaaba kana afaan Oromootti kan irraa jijjiirame dhimma gaa'ela islaamaa kan wal qabatudha. Hiikaa kan taasisan ammoo hiikaa kitaaba kanaan kan taasisan barreessaan Abdurrahman bin Abdul Khaliq Al Yusuf jedhama. Hiikaa kan taasisan yookiin afaan Oromootti kan taasisan ulamoota keenya kanneen akka Shaafii Muhammad Abdullahi fi Gulaalaan kitaaba kana ammoo Gaalii Abbaaboor Abbaa Gumaa nama hayyuu qaamaanis beeku dhalataa Jimmaa Oromoo nama ta'e nama cimaa Masgida Umar yoo Jimmaan jiraattan yookiin Jimma turtan namni kun namachitti seenaa guddaa qabuu fi barnoota amantiinis barnoota diinii jechuudha. Barnoota diiniitiinis akkasuma immoo barnoota duniyaatiinis nama sadarkaa guddaa gahee jirus. Egaa mana maxxansaa yookiin kitaabni kun itti maxxanfame boruufis isin fayyada waan ta'eef bitattanii akka dubbistanii fi kitaaba kana waan baay'ee irraa argee fi isinii dhiyeessa jedhee mana maxxansaa Najjaash jedhamaa Finfinneetti argama. Odeeffannoo isaa gahaa ammoo gaafa argadhe viidiyoo lammaffaa hojjedhee isinii dhiyeessa. Egaa kitaabonni dhimma gaa'ela islaamaa wal qabatan kan baay'ee naawwate isa kana jechuudha. Kan Shaafii Muhammad Abdullahi afaan Arabiffaa irraa afaan Oromootti hiike kallattiimaan gara qophii kiyyaadhaa gaa'ela islaamaa jaartiif jaarsaa maal fakkaata kan jedhu ija islaamaatiin yookiin ija amantii islaamaatiin isin himna jechuudha. Rakkinni abbaa fi yookiin rakkinni abbaa manaatii fi haadha manaa jidduutti argamu hariiroo isaan lamaan irraa wanta dirqama ta'ee wallaaluu irraa dhufa jedha. Akkuma beektan kana jechuun rakkinni guddaan haadha manaatii fi abbaa warraa irraa dhufu yeroo baay'ee hariiroo isaan lamaanii yookiin dirqama isaan lamaan irra jiru wallaaluu irraa dhufa jedha. Fakkeenya kana waliin wal qabatee waan ajaa'ibaa kanan arge abbaan manaa nama hundaa waliin hariiroo bareedaa otoo qabu haadha manaa isaa waliin ammoo hariiroo gaarii hin qabaatu yookiin faallaasaa jedha. Kunis naannoo keenyatti waan mul'atudha. Yeroo baay'ee abbaa warraa haadha manaa gaarii isaa wajjin hariiroo takka osoo hin qabaanne haasawaa gaariis osoo hin dubbanne umurii guutuu osoo jibbaansaa fi jechoota hamaa walitti dubbatan dabarsu. Garuu faallaa kana dubara hanga haadha manaa isaa sanis hin midhaagne amala gaariis hin qabne wajjin alatti hariiroo gaarii uumuuf yaala uumes argama jechuudha. Kun madda rakkootii jedhamee fudhatama akka kitaabni kun jedhutti. Akkasumas isheenis nama biroo waliin hariiroo gaarii osoo qabdu abbaa manaa wajjin hariiroo faallaa qabaachuun madda rakkoo kana wal qabataa jedha.
Egaa gaa'elli Islaamaa gaa'ela kabajamaa fi gaa'ela jaalatamaa kan taasisu kabajni jiraachuu akka qabu kitaabni kun nutti hima. Kana jechuun ammoo isheen nama biraa wajjin hariiroo qabda. Akkuma abbaa warraa dura isiniif kaafne sana ishiin dubartiinis erga gaa'ela raawwatteeti abbaa manaa wajjin hariiroo gaariin qabdu, haasawa gaariin dubbattu, hin ajajamtuu fi anis abbaa warraa xiqqee kanatti eenyutu ajajamaa, anis mirga guutuun qabaa kan ittiin si ajajuu danda'u, kanas kana jettee waan adda addaa dubbattee isas garaa balleessite kabaja isaaf qabdu gadi buufte jechuudha. Yeroo kana ilmi dhiiraa tokko egaa dubartoonni carraa kanaan na hordofaa jirtan kitaabni kun kitaaba ulamoonni barreessan sirriitti na hordofaa. Dhiirri wanni guddaan barbaadu haadha manaa isaarraa kabaja. Jecha kabaja jedhu kana fudhadhaa. Kabajni gochaan ibsama, jechaanis ni ibsama jechuudha. Kana yoo jennu maalidhaa? Yeroo abbaa warraa keenyatti dubbannu jechoota filachuu qabna. Jechoonni nuti abbaa warraa keenyatti dubbannuu fi ollaa yookiin firoottan keenya kan nutti dhiyoo fi kan fagoo jiranitti dubbannu garaagarummaa qabaachuu qaba. Abbaa warraa keenyatti yeroo dubbannu maqaa gaarii yaamuu. Yeroo inni ija keessa nu ilaalu ija garaa laafina qabuun fuula bareedaa ta'een isa laallee jechoota itti yaannee miira ariifannaa osoo hin taaneen miira tasgabbii qabuun itti dubbachuu qabna jechuudha. Ilmi dhiiraa kabaja haadha manaa isaarraa barbaada. Faallaa kana akkuma beektan naannoo jiraannu kanneen keessatti iddoo hedduutti jechuudha. Shamarran erga gaa'ela raawwataniiti amala manatti argisiisan yookiin ollatti isaan beekan sana qabatanii gara abbaa warraatti dhufanii meeshaa mi'a manaa caccabsuu, jechoota gaarii hin taane abbaa warraatti dubbachuu, takka ammoo arrabsuu, tan ammoo abaarsi irra jiraatamu abbaa warraa dhiiroo ta'an yookiin ilmaan ishiitiin ollaadhaan reebsisuu, icciitii isaa yookiin eebii isaa alatti baastee dubbachuu kun egaa abaarsa rabbii akka jiraachisu namarra taasisa. Kanaafuu rabbiin gaa'ela keenya gaa'ela kabajamaa nu haa taasisu jechuun barbaada. Kana qofa waa'ee dubartii qofa dubbachuun rakkisaadha. Dhiironni tokkos hariiroo haadha manaa wajjin qabu gaarii kunuunfachuun dirqama abbaa warraati. Fedhii isii guutuun dirqama abbaa warraati. Fedhiin kun kallattii hedduun ibsama jechuudha. Fedhiilee bu'uurarraa eegalee jechuudha. Gama biraatiin dhiyeessii mana keessatti ishiin barbaaddu sana dirqama qaba. Erga fuudheetii dirqama isii nyaachisuu, isii jiraachisuu, isii uwwisuu, isii sooruu qaba. Kabajas ishiif qabaachuu qaba. Maqaa gaariin akkuma kan ishee haasawnu maqaa gaarii itti baasee maqaa sanaan yaamuu qaba. Fuula gaarii argisiisuu qaba. Icciitii isii ammoo maatii isaas ta'ee hiriyoota isaa wajjin haasawuun qabu. Kun gaa'elli eebbifamaa akka ta'u taasisaa jechuudha. Kanneen beekuun akkana jedha kitaabni kun deebi'eetii ibsa irratti isinii kennaa isinitti mujjira. Dimshaashumatti rakkinni maatii keessa jiru sababni isaa wantoota kana fakkaata. Kanaafuu dirqamni kiyya obboleeyyan kiyyaaf ergaa kana barreessee akka warri fuudha waan isaan duraan bade kana argatanii jireenya gammachuu fi nagaa akkasumas jireenya qubsuma jiraatanii fi dhiyeessuudha. Ammas warri kun fuudhanis sirritti ergaa kana kan hubatan jireenya isaanii akka gaariitti akka jiraataniif jireenya jaalalaa fi gammachuun guutame akka jiraataniif bu'uureffadhee yaada kana isinii dhiyeessaa jira jedha. Egaa yaada kana kan isinii kaase Shaafii Muhammad Abdullaahiti. Akkuma jalqaba isinii kaase barreessaan kitaaba gaa'ela Islaamaa nama maqaa Arabaa fi Araba ta'e Abdurrahman bin Abdul Khaliq Al-Yusuf jedhama. Egaa hayyuun kenna ulamaan kenna Shaafii Muhammad Abdullah kitaaba kana jijjiiree jira. Gabaa irratti argattan kitaaba kana osoo bitattanii baay'ee isin fayyaduu danda'a. Egaa gulaalaan keenyas hayyuudha. Gaarii Abbaa Boor Abbaa Gumaa nama qaamaanis beennu nama cimaadha. Akkas jedheeti nuu kaasa jechuudha. Gaa'elli Islaamaa
yeroo baay'ee kabaja qabaachuu qaba. Kabaja kana keessatti akkana jedha kitaabni kunis, fuudhaa fi heerumni tola rabbiiti jedha. Egaa yeroo baay'ee kana kan isinii kaasee mata duree kana irratti waan tokko dubbachuun barbaada. Fuudhaa fi heerumni tola rabbiiti. Ati filatte yookiin inni si filatee, filannoon kun sababa ta'a malee inni si filatee fi inni ati filattes kan taasise rabbi ta'uu quba qabaachuu qabda. Ati kan barbaadde filadhu, kan ati barbaadde sana ammoo gaafa ati haadha kee garaa jirtu ji'a 4 keessatti qadarri nyaata keetii, qadarri du'a keetii, qabeenya qabaachuu kan kee, hiyyummaa qabaachuu kan sirratti barreeffamaa jechuudha. Qadarri kun adeemsa fi fedhii rabbiitiin murtee rabbiitiin jijjiiramuu danda'a. Kanaafuu fuudhaa fi heerumnis tola rabbiiti malee kan nuti qofti ofii filannee ofiif humna qabnaaf beekumsa qabnaaf raawwannu miti. Kanaaf gaa'ela argannetti boonnee akkuma dubbiin ollatti haasofnu, akkuma dubbii hin taane hiriyoota keenyatti haasofnu ta'uu hin qabu. Gaa'ela arganneef ishiin haadha manaasis innis rabbii isaa galateeffachuu qaba. Galateeffannaa kana keessatti wal kabajanii waliin jiraachuun murteessaadha jedha. Mee waan kitaabni kun jedhu isin dubbisan hordofaa. Mata dureen isaa fuudhaa fi heerumni tola rabbiiti kan jedhu. Akkuma walii galatti kitaabni kun kan akkuma isinii kaasuu yaale gaa'ela islaamaa isiniin jedhee jira. Achi jalatti qabiyyee hedduu qaba, mata duree wanta xiqqaa qaba. Egaa mata duree kana isinii dubbisaa jechuudha. Fuudhaa fi heerumni tola rabbiiti. Rabbiin Quraan isaa keessatti dhiiraa fi dubartoota lubbuu akka irraa akka uume nutti himee jedha. Dhagaa Rabbiin Quraan isaa keessatti dhiiraa fi dubartoota lubbuu takka irraa akka uume nutti hime. Lubbuun sunis Aadam yoo taatu dhiirri uumaaf danda'ee kophaa jiraatu miti jedha. Dhiirri uumaaf danda'ee kophaa jiraatu miti. Akkasumas uumaan dubartootas kophaa waan hin uumneef yookiin hin uumaminiif kophaa jiraachuu hin dandeessu. Dubartiin odoo kophatti waan addaa irraa uumamtee wal baqatuu fi adda fageenya rabbiin malee nuti beekuu hin dandeenyetu argamuu danda'a jedha. Akkasumas hadiisa uumamuun dubartii kutaa dhiiraa irraa akka taate agarsiisa. Kun ammoo fedhii rabbiitiin. Kanaafuu dhiirri dubartoota mararfataa, dubartoonnis dhiira mararfattuu ta'uu qabdi. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhaa jechuudha. Dubartoonni obboleeyyan dhiiraati. Kana jechuun dhiiraa fi dubartoonni fuula lama kan waan tokkotti yookiin roga lama kan wanta tokko ta'u agarsiisa. Bifa kanaan uumuun mallattoolee guddina Rabbiiti waan ta'eef Rabbiin akkana jedhe. Rabbii isaa lubbuu takkarraa isin uume iddoo qubsumattii fi kaayamtaniif isiniif ta'a. Kanaafuu Rabbiin tokkummaa kan akka eegnu yeroo dhiiraa fi dubartoonni waliin jiraatan akkana jechuudhaan nu ajajee jechuudha. Egaa Quraan irratti akkana jedha Rabbiin jedha. Yaa ayyuhallaziina ittaquu rabbakum allazii khalaqakum min nafsihi jedheet itti fuufa jechuudha. Mee afaan Oromootti isinii kan hiikame isiniif ibsa. Yaa namoota gooftaa keessan kan lubbuu takkarraa isin uume, ishee irras niitii ishii uumuun isaan lamaan irraa dhiira baay'ee fi dubartoota lafa keessa heddummeessuukiin daneesse sodaadha. Ammas Rabbii isaan waliin kadhattan sodaadha. Firummaa murus eeggadha. Rabbiin to'ataa ta'eerraa jedha. Egaa inumaa waan kanarraa guddattu nu ajajee jedha. Innis akka kanattiin uumuu irratti godhii isaa akka yaadannu, gaariin keenya gaarii jaalachuu irraa akka ta'uu qabu, rammata onnee gaarii waliif qabnee raahimummaa akka sufuu qabnu nu ibsaa jechuudha. Kana keessatti wanni yaadatamu qabu kabajamtootaa fi hordoftoota na dhagaa jirtan. Quraana keessatti akkuma kaase Rabbiin yaa namoota isin qaama walirraa uumame Rabbii keessan sodaadha. Rahimummaa gargar hin baasina waan jedhu kaase asirratti. Egaa waan afaan Oromoon barreeffame kana sirriitti qalbeeffachuun ni danda'ama. Rahimummaa jechuun firooma jechuudha.
ati haadha manaatii fi abbaa warraa wajjin jiraattu taate firooma haadha manaatii fi abbaa warraa biroo kanneen waliin jiraatan gidduutti raahimummaa sufuu qabda malee gargar isaan baasuudhaaf odeessa yookiin odeessituu ta'uu qabdu jechuudha. Kanaaf waan haati manaa keetii fi abbaa warraa biroo qaama biraa irratti sitti odeessan dhuga jettee hin fudhatin. Kanaaf raahimummaa furuun dirqama namni musliima ta'e beeku qabu jechuudha. Namni raahimummaa yookiin firummaa haadha manaatii fi abbaa warraa kute guyyaa qiyaamaa ni gaafatama jedha Rabbiin kenna. Egaa ammas akkanatti fufuudhaan wantoota ajaa'ibaa tokko nu kaasa kitaabni kun. Akkuma walitti dubbatame kana nama musliimaa irratti hariiroo gurbaa fi niitii jidduu jirtu qoratuu keessatti wantoota baay'ee fuuldura isaa kaa'ee ilaaluu qabutu jira jedha. Kitaaba kana keessatti akkana jechuun kaa'ee jira irra isin deebi'a. Akkuma walitti dubbachuuf yaalle namni musliima ta'e tokko hariiroo gurbaa fi niitii jidduu jiru qoratee akkaataa gaa'ela wajjin raawwachuu qabuu fi waliin jiraachuu qabu irratti dambiilee yookiin ittiin bulmaata kaa'ametu jira jedha. Tokkoffaa irratti kana nu kaasa. Dhiiraa fi dubartoonni waanuma tokko hundeen isaanii irraa argaman aadaa waan ta'eef dhiiraa fi dubartoonni dachii keessattis gaariin isaanii garii irraa lubbuun takka uumamuuf bishaan isaan lamaan wal makate malee tokko qofarraa lubbuun hin uumamne. Kun ammoo dandeettii Rabbii keenya argisiisa. Keessattuu uumamuu ilmoo keessatti dubartiin ba'aa fi rakkina guddaa dhiirti hin baadhatin baadhatte. Gadaames ishee ilmoo fi iddoo qubsuma guutaminaa fi dagaagina ta'eef garuu dhiirtis ga'ee isaa karaa waan ittiin jiraatanii fi ishee tiksuutiin rakkinni baadhattullee qixa ishee hin ga'u jedha. Egaa asirratti dambii kanarratti maal jedha? Akkaataa kunuunsa gara laafummaa fi jaalala nu qabachuu qabnu kan nu ibsu jechuudha. Dhiirri tokko bu'aa bahii dubartiin takka isatti erga makamteetii dabarsitu adda baasee beekuu qaba jechuudha. Kana keessatti dubartiin takka ilmoo gadaamessatti yeroo dheeraaf baattee ji'a 9 kan Rabbiin laaffisee immoo ji'a 8 sana keessatti ammoo ciniinsuu irratti wantoonni rakkoon isaan mudatu baay'eedha. Erga dahanii daa'ima san guddisuudhaaf bu'aa bahiin isaan dabarsan baay'eedha. Kana keessatti dhiirri qooda fudhachuu qabutu jira. Qooda kana keessatti xiinsammuu dubartootaa jabeessuu akka qabutti akkuma salphatti uumamni isaan gidduutti uumame ilmas ta'e dhiirri akkan argamne hubachuu qaba. Innis daandii san keessa darbee addunyaa kanatti makamee haadha manaa godhate. Haadha manaa sanirraa innis firii isaa baafataa jira waan ta'eef firii argatu kana kunuunsuudhaaf jala qabarran qaama firii sana kenneef jirma san yookiin haadha manaa san kunuunfachuun barbaachisaadha. Haqasii eeguudhaan jechuudha. Ga'een dhiiraa maal akka ta'es as keessatti kaasa kitaabni kun. Dhiira immoo humna ittisa diinaa hojjetaa soorataa argamsiisu qabsa waan godheef tattaaffiin isaan lamaan walitti dhufteen jaarmiyaa tokko taati jedha. Kana jechuun ga'een dhiiraa akkuma beekamu yeroo baay'ee akka biyyaattis yeroo akka aadaattis laalle humna ittisa diinaa ta'ee hojjetaa soorata haadha manaatiif ijoollee isaaf argamsiisu ta'ee dirqamni kun irra jira. Kan Rabbiin laaffiseef ammoo haadha manaas hojii tokko mana keessatti ni gargaara. Egaa dirqama kan qabu gama dhiyeessii nyaataatiin gama humna alaa dhufee biyya isaan qubsumaan irra jiraatan sana yookiin biyya isaan keessatti horanii jiraatan sana irraa kaasu yeroo jedhutti humna qabuun ittisuu akka qabu ni ka'a jechuudha. Egaa lammaffaa irratti dhiiraa fi dubartoota akka kanatti uumuun mallattoolee dandeettii Rabbii isaan gurguddoo irraa waan ta'eef gadi ilaallutu Rabbiin nuuf akeekee. Egaa Quraan isaa keessatti illee dubbatee jira Rabbiin dhiiraa fi dubartoota
akka kanatti uumuun mallattoolee dandeettii rabbii argisiisan keessaa isa ijoo fi guddaadha. Dhiirris qaama dubartootaatti dabalamee firii argama. Isheenis firii sana erga dachee kanatti makteeti guddummaa rabbii akka argisiisu kana beekneeti rabbiin ofirratti sodaachuun nurra dirqamaa jechuudha. Egaa rabbiin quraan isaa keessatti waa hedduu kaasaa dhimma gaa'ilaatiinis wal qabateeti. Kanneen ammoo kan afaan Oromootti hiikama isinii ibsina jechuu kanneen keessaa ilmi namaa waan irraa uumame haa ilaaluu jedha. Bishaan utaalaa dugdaa fi qoma jidduu ba'urraa uumamee jedha. Kana jechuun waliigala qaama isaanii dhuka lafee isaanii keessaa maddarraa rabbiin ilma namaa argamsiise. Sababni isaas akka firummaan walii rifaatuu fi jaalalli jidduu isaanii lamaanitti akkasumas isaanii fi ilmaan jidduuttis guutamtuufi. Kanumarraa koo rabbiin haala uumama isaanii haa ilaallu nun jedha. Rabbii namuma akka keessanii irraa niitii isiniif godhee jedha. Niitii keessan irras ilmaan isiniif godhee jedha. Tola rabbiin guddaa isinitti toleera. Wantoota gaggaarii irras isin sooree sila kijibatti amananii tola rabbitti kafaruuree jedhee rabbiin nu gaafata jechuudha. Tola rabbiin isinitti tolee kan akkamitti dagatanii jechuudha. Kanaafuu ji'a Ramadaanaa kana keessatti yeroo baay'ee namoonni wal dhabanii keessayyuu gidduu haadha manaatii fi abbaa warraa tokko gidduutti nageenyi hin jiraatu. Ollaanis kana osoo argu madda rakkoo isaanii ta'ee argama. Oduu facaasuudhaan jetteedhaan walitti buusuudhaan waan haati manaa irra hin jirre itti odeessuudhaan abbaa warras kallattiidhaan waan hedduutu jira jechuudha. Rakkoo kana beekuun akka jireenya gaarii jiraannuuf akka furmaata salphaatti arginuun nu fayyada jechuudha. Yeroo baay'ee erga haati manaatii fi abbaa warraa labeetii yeroo baay'ee jaarsa ollaa itti yaamuun ni uumama. Kun akka shari'aa amantii islaamaatti baay'ee hin jajjabeeffamu. Sababni isaas walitti dhufeenyi isaanii gargar baay'insaaf ollaan sun sababa ta'uu danda'a waan ta'eef rabbiinis gaafa labbiin gidduu isaaniitti uumame fira baay'ee raayimummaa isaaniif qaba jechuudha. Fira dhiyoo abbaa fi obboleeyyaniitu dhimma isaanii ilaalee fixaa jechuudha. Yeroo ammaa kun taamaan jiru namni gabanaa fi iciitii fi ollatti facaasuudhaan jireenya fi jeeqaa jira. Kun ammoo jireenya fokkisaa akka jiraataniif sababa guddaa ta'uu danda'a. Akkana jedha ammas kitaaba kanarraa waan isin dubbisa akka tokkoon hanga dandame isin ibsa. Kanaafuu niitiin matummaa siituu kutaa dhiiraa irraa taate ilmaanii fi ilmaanittis walitti dhufeenya dhiiraa fi dubartootaati. Haara galfii lubbuu fi qananii duniyaatis jaalala dhugaa kan abbaa manaa niitii isaa fi abbaa haadhaa fi ilmaan isaanii lamaan jidduu jiru kan argamsiisu gara laafummaa fi walitti dhufeenya isaaniis akkasumas ilmaan abboota isaanii fi akaakaawwan isaanii jidduu jaalala argamudha. Fakkeenya akaakoon ilmaan isaa kan wal jaalatan yeroo arge jaalala nyaata bareedaa fi dhugaatii mi'aawaa irra argatu caalaa gammadu jechuudha. Kana jechuun yeroo baay'ee namni rabbiin laaffiseef jaalala maatii yeroo argu kan akaakuu fi firoottan isaa waan dhugaatanii fi waan nyaatan waan dhuganii fi waan nyaatan caalaa kan isa gammachiisu. Namni tokko amala seexaanas kan qabu hin jira. Waldhabbii namaatti hedduu kan gammadu hin jira. Kun ammoo akka hin taane kitaabni kun nutti hima jechuudha. Firri wal jajjabeessuun sabni waliin jiraachuu fi qananiin kun hunduu karaa fuudhaa fi heeruma shari'aatiin malee hin argamu. Kanaaf rabbiin kanarratti akka hubannoodhaan yaada gaariidhaan raayimummaa jajjabeessuun nu ajajaa jechuudha. Murtii fuudhaa fi heerumni islaamummaa keessatti qabu fuudhaa fi heeruma rabbiin wanni karaa godheef akka hortee namaa jiraattee bakka bummaa namaa dachii keessatti akka rabbiin jedhetti itti fufuuf yeroo rabbiin maleekota ani dachii keessatti bakka bu'aan godhe jedhee yaadadhu jedhee nutti hima. Kana jechuun rabbiin yeroo sirni gaa'ilaa haadha manaatii fi abbaa warraa gidduutti raawwatamu karaa shari'aan heeyyamuu akka ta'es nu hima. Kana keessatti ammoo firummaan jaalalli maatii akka jiraatuuf ni gorfamu. Akkasuma immoo raayimummaa ofii jabeessuun akka jiraatu ni himama. Yeroo ammaa
kun yeroo iddoo tokko tokkotti hojiirra ooluu dhabuudhaan walitti bu'insa akka jiru kitaabni kun nuuf akka gorsaatti yaadota garaagaraa nuuf dhiyeessaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu namni tola rabbiin isa irratti oole waan rabbiin jedhuun ajaja rabbiin jedhuun guutuun akka sarra jiraatu ni himaa waan jedhus ni kaasuu fi egaa yeroo baay'ee namni jireenya isaa keessatti wantoota baay'ee fokkisaa ta'e baay'ee hin jajjabeeffamne tokko jireenya gaa'elaa keessatti fida. Kana jechuun maalidha? Marii tokko malee gaa'ela irratti fiduun kun osoo qabeenyi jiraan osoo jireenya nama tokkootu gaangoon osoo maatiin isaa tokko baratee yookiin sadarkaan geenye osoo nyaatee uffatee irraa mul'anne sharaman eeyyame jedhaniiti fedhii haadha manaa sanii alatti wantoonni raawwatan ni jira. Kun ammoo garumaan kan qabne ni himama. Ulamoonnis kan irratti yeroo adda addaa gorsanii kaasu jechuudha. Egaa hikimaa fuudhaa fi kaayyoon isaa maali? Fuuti maaliif jajjabeeffama? Namni maaliif umuriidhaan haa fuudhuuf himama? Maaliif fuuna? Namni jedhee beeku uf gaafatee beeku jira. Fuuti waan tokko qofaaf akka fuunes inni himamu beekamaadha. Mee namni gaafii kana deebisan kitaaba kana irratti maaliif fuunaa jedheetti akka gaafitti kaasee jira. Kun gaafii hundi dargaggoo fi shamarranii inumaa namni fuudha barbaade hundi odoo ittiin gahin dura gaafachuu barbaachisaadha jechuudha. Namni hundi sirna gaa'elatti yookiin dhimma gaa'elatti osoo hin seenne dubartis ta'e dhiiras maaliif fuudhaa jira jedhee uf gaafachuu qaba. Maaliif fuune? Icciitiin fuudhaa maali? Kaayyoo fi hikimaan itti nuti gaa'ela raawwannuuf maalidha? Egaa kana beekuu dhabuun ammoo akka salphatti ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa fuullee ija kee lamaanitti iddoo lamatti hirree ilaallaa jedha. Kana jechuun egaa sababni fuunuuf akka ulamoonni islaamaa jedhanitti jechuudha. Waan lamarraa kaaniiti sababni fuudhaa ibsamaa jechuudha. Tokkoffaa ilmoo argachuudha. Namni dirqamni rabbiin nurra kaa'e horree karaa rabbiin nuu taasise irratti horree ilmaan godhannee dachee kanarratti akka waan gaarii dabarsinuu fi ajaja rabbiin nun jedhe akka guunnuuf gaarummaa akka hojjennuuf jechuudha. Gaarummaa akka hojjennuuf kana gaarummaa kan hojjennuuf ammoo namoota fakkeenya nuuf ta'an fakkeenya addunyaaf ta'an dachee kanarratti dabaluudhaan kashalabboota osoo hin taane kan ammoo rabbiin kadhanneeti. Kanaafuu ilma gaarii naa kennii kan jedhaniif kana tokkoffaa sababni nu fuunuuf ilmoo ta'uu hubachuu qabna. Egaa ilmoo jennu ammoo maal jedha rabbiin kenna jireenya dhala namaa lafarra jiraachuu akka itti fuufuuf rabbiin fuudha waliin kan ol qabatu godhee dhalli namaa jiraachuun kaayyoo rabbiin uumee qabu waan ta'eefis rabbiin akkana jedha. Inni yookiin isa waan hunda uumaa isaa tolche midhaaksee fi uumama namaas dhoqqee irraa jala qabeedha. Kanaafuu ilmoo wahii rakkisuu dachee balleessuu keessatti akkana jechuudhaanis kaasaa jechuudha. Kana jechuun namoota irraa nama haala falmiidhaan jabaa ta'een jechi isaa duniyaa irratti si dinqisiisuu fi kan waan qalbii isaa keessa jiru irratti qalbii ragaa gadhatu jira. Yeroo garagalees ishee keessatti badii raawwachuuf sanyii fi horii balleessuuf dachii keessa fiiga. Rabbiin badii hin jaalatu. Kanaafuu kana kan isinii kaaseef ammoo rabbiinis gaafa ilmi yookiin intalti dachee kanarra dhuftu garan taanetti namoota kan masakkitu dhiirris garan taanetti namoota kan masakku namootaaf amala seexanaa kan barsiisu kan gorsu kan jireenya namootaa jeequ kan raahimummaa gargar baasu kan waan shari'aan jedhe yookiin rabbiin qajeeltowwan kaa'e sanii alatti hojjetee jibbaansa dachee irratti facaasu ta'uu qabu. Kana taasisa taanaanii rabbiin badii akka hin jaalanne quraana isaa keessatti nu kaaseera jechuudha. Ilmoon dachii jiraachisuu ishee keessatti bakka bu'uu fi ishee keessatti taa'uu fi loltuu immoo ilmoo karaa fudhataniin argamteedha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya rabbiin ilmaa fi intala nuu kenni gaafa jenne
inti yaa rabbi intala qajeelaa fi yookiin intala qajeeltuu fi ilma qajeelaa nuu kenni jennee dhimma qajeelummaa san itti dabaluun gaariidha. Rabbiin kadhaa keenya nurraa qeebalu. Egaa namni tokko dachee kanarratti yoo dabalame amantii kamiifis gaarummaa qabatee yoo kan dhufu jireenya namootaa jeequurra gara gaarummaatti gara waan gaariitti kan ajaju ta'uu qaba. Lammaffaa immoo maaliif fuuna jennee erga gaafanneeti tokkoffaa ilmoo argachuudha jenneerra yookiin ilmee. Lammaffaa qananii lubbuu fi qaamaati gaa'ela jechuudha. Fuuti dhiiraa fi dubartoota hundumaaf qananii duniyaati. Isaan keessaa gurguddoodha jedha. Tasgabbii fi haara galfii lubbuuti. Qananii fi mi'aa qaamaan argamuuti jedha. Yaa Allah dhugaadha. Kanaafuu namuma akka keessanii irraaniitii itti haara galfattanii isinii uumne jedha Rabbiin kenna. Jalalaa fi rahmata jidduu keessanitti godhuun mallaltoolee dandeettii Rabbii irraa dhugumaan kanneen keessatti warreen xiinxalaniif gorsatu jira. Yaa Rabbi warra gorsa kana dhagaa itti fayyadamnaa taasisu. Kanaafuu gaa'ela fuudhuun yookiin gaa'ela raawwachuun akkan baay'ee barbaachisaa akka ta'e nutti himaa jechuudha. Sababni nuti tokko dhimma lamaan kana ta'uu hubachuu qabna. Gaafa fuudhatti deemnu dhimmoota lamaan kanneen beekuu qabna. Gaafa ilmi argan ilmee keenya akkamitti guddisaa jirra, karaa gaarummaa irratti qajeeltoo irratti karaa amantiin nu ajaje irratti guddisaa jirra moo wantoota amantiin faallaa ta'an irratti isaan jajjabeessinee guddisaa jirraan waan gaafiif gaafachuu qabnu jechuudha. Ilmi keenya waan hojjetu irraa abbaanis haatis irraa gaafatamte jechuudha. Maqaa gaarii moggaasuu fi oolmaa isaa to'achuu waan gaggaarii isa barsiisuu gaafanni gaafate fedhii san guunnee fi mana barumsaa shariyaa madrasaa jedhamus geessinee barnoota amantiis barsiisuu duniyaa irrattis waan gaarii akka hojjetuuf hariiroo hawaasummaa akka jabeessuuf barsiisuun kun baay'ee murteessaadha. Namoonni faallaa kana ilmaan ofii waan gaggaarii itti himne waan gaggaarii itti argisiifne Rabbiin boru irraa gaafata jechuudha. Kana hubannee irraa fayyadamuu qabna. Ilmaan keenya gaafa arganne gaafa bifa kanaan guddifne Rabbi irraas rahmata arganna jechuudha. Inni lammaffaan qananii lubbuu fi qaamaa ta'uu isaa hubannee sirriitti itti fayyadamuu qabna jechuudha. Gaa'elli wanni raawwannuuf akka Rabbiin nutti himetti wantoota kanaa jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya Ramadaana milkii, Ramadaana gammachuu, Ramadaana yaadaan muraanni keenya itti nurraa fuudhamaa ta'u. Egaa taraa illee namni hin dhaabbata taayuudas kudhan keessatti dhuma guyyaa bultiiwwan 10 keessattis ni dhaabata. Rabbiin warra Ramadaana kana jala qabee xumuruu haa taasisu. Milkaa'ina waliin jireenya warra jaalala guddisuu haa taasisu. Warra jibbaansa gidduu namootatti facaasu osoo hin taane nama yookiin namoota gidduutti waan gaarii namoota dubbatee firummaa fi raayimummaa isa jedhamu sana jabeessu haa taasisu. Kanaaf an kitaaba afaan Oromootti hiikame kan afaan Oromoo baradhee afaan kootiin isin ibsuun ammoo Rabbi irraa illee keerii irreegachuu fi ji'a kana waan gaarii Rabbi irraa fudhachuudhaaf ammoo namattis waa himuun akkuma nama beela'e tokko nyaachisuun waan keerii guddaa qabu waan ta'eef ji'a kana keessa akka dhaamsatti waan anis nitti himu namoonni biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis kanneen biyya alaa jirtanii mallaqa qabduu dhugaadha. Namoonni biyya keessas kanneen mallaqa qaban ni jiru. Egaa qabeenyi ni darba waggaa kuma ittiin hin jiraannu hanga qabnu sanaan firoottan keenya kan ji'a Ramadaana kana keessatti waan ittiin sooman dhaban haa gargaaru. Kanaafuu ergaan viidiyoo koo har'aa inni ijoon isa kana obboleeyyan keenya ollaa keenya jiran firoottan keenya fagoo jiran haa yaadannu bilbilaanis waan qabnunis haa qoodnuu fi ollaaf haa sadaqannu sadaqaa baay'isnu warra waan gaarii hojjetu waliif haa taanu isiniin jedha. Kanneen amantii biras yoo rakkina keessa jiraatan ollatti arginne isaan akka sharaan jedhutti namni tokko nama rakkate gargaaruun nama kamis yoo ta'e Rabbi irraa keerii argataa gaarummaa argataa. Gaarummaan ji'a kana facaafannu yookiin gaarummaan ji'a kana hojjennu dachaa
kanneen ji'oota darbeeti yookiin ji'oota ji'a kana booda dhufaniiti. Kana waan ta'eef waan keerii irratti walaa gorfannu isiniin jedha. Hanga xumuratti waan hordoftaniif galatooma isiniin jedha. Viidiyoo kanarraa waan baay'ee barattan jedhee abdiin qaba.